gama tokkoon qaawwi seenaa qaawwasaniin sareen seentii saree duuba waraabessaa seenaa jechuudha. Tarsiimoo baafannee saba keenyaaf ummata keenyaaf biyya teenyaaf kan baasu kana jennee lafa kaa'annetti bobbaatti jirra. Akkuma reefu jee sammuu rabbi nuu kenne ni yaanna kayaanne san waliif finnee jaisaa cuunfina ummata keenya dhugaan jaalanna yaannee jaalannee usneen teenyu dalagaatti jirra jechuudha. Maal barbaanna akka keenyatti akka kaafaa'utti wanti hafe Oromoon bulchiinsa of qopheessuu qaba. Oromoon bulchiinsa of qopheessuu qaba. Ufii dadhabanii rabbiin sababan. Kanaaf jaarmiyaa Oromoof Oromiyaa bulchuu danda'u ka biyyammoo sabaaf sablammoota hunda wajjin wal taasisee haqa ormatti osoo hin dabrin ka ofii immoo dabarsee osoo hin kennin deemuu danda'u jaarreet socho'aa jirra. Nu gargaara isin gargaara nu gargaara rabbiin nu gargaaru taafte immoo booda gaarii deebiidhaan dhukkeen irraa kaaftanii galatoomaan jaa bakka laan gamanatti affeera. Akka gaafa kora keenyaa tokko osoo dhaabbadhu akka duratti kufee isin naasifnee fi asuma taa'ee yoo naasa isinii wayya jedhan. Minisoota yeroo dhufnu baay'ee gammannaa. Namni eerpoortiitti nu argu nama afaan Oromoo haasa'u yoo arge Minisoota deemtaa jedhee gaafata. Maaliif namni hundumtuu as qajeela sabboononni as jiru qabsoo Oromoo namoonni gargaaran as jiru namoonni Oromoof quuqaman hedduminaan as jiru biyyi kun akkuma biyya keenya lammaffaatti ilaallaa akkuma maqaa keessanii kaayyattanitti kanaaf isin gidduutti argamuu keenya baay'een gammada gara kootiin baay'een gammada har'a kan as jirruufi akkuma imala keenya mata dureessa duraan beeksisaa turretti imalli keenya imala galatoomaa jedhamee waamama. Yeroo nuti mana hidhaa turre nu qofa osoo hin taane Oromoonni marti baay'inaan kumaatamaan lakkaawaman goosaan mana hidhaa turan baay'ee nu birmattaniitu qaamaan nu wajjin hin turtaniitu alabaatanii haala qilleensa mijaawaa hin taane keessatti hiriira ba'aa turtanii maallaqa keessanii nu bira dhaabbattanii jirtu maatii keenya bilbiltanii iyyaafachaa turtanii kana waan hundumaatiin qalbiidhaanis waan nu waliin turtaniif uummata kana bira ga'anii galatoomaa jechuun barbaachisaadha jennee bakka kanatti argamneerra. Kanaatiif waan gochaa turtan hundumaaf galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Biyya keessatti carraa akkanaan arganne biyya keessatti namoota nu wajjiniin dhaabbachaa turan mana hidhaatti dhufanii nu dubbisaa turan kiiloomeetira hedduu deemanii halkaniin deemaa bulanii kan dhufaa turan kan uffata huccuu bitanii achitti nutti uffisaa turan rakkoo keenya hundumaa sodaa sana keessa bahanii mo'atanii dhufanii kan nu waliin qooddataa turan akka keessan kana bira dhaabbannee galatoomaattiin jechuu hin dandeenye. Maaliif haalli biyya keenya keessa jiru bilisummaadhaan akka kanatti ta'anii haasa'uu dhiisaati nama 3-4 ta'anii wal ga'anii akka Oromootti wajjiniin mari'achuun illee haga har'aatti hin danda'amu. Dhugaan nuti keessa jirru biyya keenya keessatti kanadha. Biyya ormaa keessatti bilisummaadhaan haga kana teessanii baay'attanii konkolaataa keessan bakka feetan dhaabbattanii abbaa feetanii waliin dhuftanii sa'aatii feetanitti deemuun hafee nama 3-4 ta'anii biyya sana keessa sossoo'uun hin danda'amu. Har'a sadarkaa kanarra jirra. Namoonni ammallee mana hidhaa jiru. Waggaa 3 dura ugguu dhufnee fi har'a tokko miti. Ani ispiriitiin koo tokko miti. Afurri koo gaafa sanaa fi inni har'a tokko miti. Kaleessa
kaleessuma guyyaa kaleessaa eeguma nuyi as galleeti Oromoo irra waan gahaa jiru baay'een keessan nageessaniitu ta'a. Dheengadda kana torban kana keessa maal akka ta'aa ture baay'een keessan quba qabdu ta'a. Konkolaataa irraa buusanii jumlaadhaan akka fedhanitti ajjeesu biyya sana keessa. Ilma Oromoo harka isaa dudduubatti hidhaniitu rasaasaan tumanii ajjeesu. Gaafa sana tamuuf yeroo isaan kaarikuleemii diizaayinii godhachuu jalqabantu ture. Har'a garuu afaan keenya barachuu dhiisaatti afaan keenya nuyyuu afaan keenya akka nuyi dubbanne nu ayyamuu barbaadan. Afaan keenya akka nuyi dubbannu iyyuu gaafa sana barachuu barbaadaniiru dubbachuu barbaadaniiru. Har'a immoo sinumaa dubbattu afaan keessan nuun jedhu. Hamma sana hamleen keenya cabee dhugaa dubbachuudhaaf. Kabajaan keenya hamma kana rukutame. Ormi kaleessa nu sodaatu har'a miidiyaatti bahee akka garaa isaatiitti waan barbaade nuun jedhee nutti dubbatee fayyaadhaan naqee rafee bula. Ijoolleen Oromoo gaafa sana qabsoo kana finiinsitee nuunis nu abdachiiftee mootummaa amma jiru kanas immoo jijjiirama jettee itti kennitee deebite baay'een ishee lubbuudhaan hin jirtu har'a. Baay'een isaanii lubbuudhaan hin jiran. Isaan kan mana hidhaa jiru. Isaan kan utuu biyyaa ba'anii utuu baqatanii galaana keessatti gammoojjii keessatti dhumaniiru. Isaan kan immoo rasaasuma mootummaa kanaatiin dhumaniiru. Warri hafe immoo mataa isaanii buufatanii dhokachaa as jechaa achi jechaa baqachaa akka bineensaa biyya isaanii keessatti rifachaa jiraachaa jiru. Kun dhugaa har'a keessa jirudha. Kana dhoksuun hin danda'amu. Kanaatiif nuyi ba'uun keenyaanii fi Jawaar ba'uun keenya duwwaan gammachuu guutuu hin fidu. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo akka jiranitti guutummaan isaanii mana hidhaa jiru. Yeroo hidhaman iyyuu jechuudha. Bakka aniif Jawaar itti hidhamnee fi bakka warri isaan itti hidhaman illee garaagara ture dhugaa isaa dubbanneef. Isaaniin gammoojjii keessa olii gadi naannessu bakka itti jijjiiru akka namni hin dubbisne godhu akka galaan isaan hin dhaqqabne godhu akka isaan yaalii hin arganne godhu rakkoo guddaa darara guddaatu irra ga'ee jira. Ammallee rakkoon sun dararri sun isaan irra jira. Yeroo meeqa mana murteeti haga haa lakkifaman jedhee abbaan murtee yeroo gadi lakkisu deebisanii immoo qabanii yeroo poolisiin tokko gadhiisu poolisii biraan immoo qabee fudhatee deema butee. Kana keessa jirra dhiiroo har'a. Kanaaf anaaf yeroo gammachuu miti. Isiniif illee yeroo gammachuu ta'uu hin danda'u. Dhuguma nuyi ba'uun keenyas salphaadha jechuu koo miti. Haa ta'u iyyuu malee guutuu ta'uu hin danda'u. Qabsoon keessan itti fufuu qaba. Hiriirri keessan kaleessaa itti fufuu qaba. Gargaarsi keessan kaleessaa gargaarsi isin kaleessa gochaa turtan dhaabbachuun qabu. Hogganoonni Oromoo anaaf Jawaar duwwaa miti. Dhuguma namoonni tokko tokko nu wajjiniin ba'aniiru. Hamzaa Booranaa fi Dajanee Xaafaa nu waliin dhufuuf turan qaama imala kanaa ta'anii haa ta'u iyyuu malee sababii viizaa argachuu hin dandeenyeef biyya keessatti hafaniiru. Garuu nagaa keenyaa fi galata keenya uummata biraan nu gahii jedhanii amma daqiiqaa muraasa dura naa bilbilanii turanii galata isaanii fudhadhaa. Isaanis silaatii qaamaan nu gidduutti argamu turanii sababii kanaaf hin argamin waan hafaniif jechuudha. Egaa akkamittiin deemnee mootummaan kun akkamittiin haala kanarra akka inni ga'e isin ibsuu nu barbaachisu. Abdiin keenya akkamittiin akka nyaatame akkamittiin booddee akka deebine dhuguma akkuma sila Jawaar dubbate waggaa 50 dura bakka turreerra hin turre 2018 baay'ee deemnee turre baay'ee abdannee turre baay'ee jabaannee turre ulfina sargannee turre waggaa lamaan kana immoo hagama akka booddeetti deebine akkuma amma dubbanneedha jechuudha. Kanaatiif qeerroon kaleessa akka intarhaamuutti yeroo inni lakkaa'ame akka sanyii duguugduutti lakkaa'ame galati silaati galata galfachuun nurra ture galata sanas dhabe hojiis dhabe barumsas dhabe ulfinas dhabe
deebi'aa akka hattuutti akka shiftaatti ilaalame kanarra geenye. Inni jiraachuu dadhabe immoo deebi'ee waraanatti deebi'e. Lolachaa jira har'as. Mana isaa keessa jiraachuu hin dandeenye. Biyya isaa keessa jiraachuu hin dandeenye. Barachuu hin dandeenye. Qotee jiraachuu hin dandeenye. Hojii hojjechuu hin dandeenye. Kanaatiif waan inni gochuu danda'u bosona dhaquudha. Maadhattee namitti hin jedhu hin jiru. Dhiibamee dhaqe. Dhiibamee dhaqe. Waan godhuu dhabe. Maal godha namni yoo manni isaa gubate fakkeenyaaf. Kanumti nu wajjin mana hidhaa ture kan nuti beeknu nama baay'eetu jira. Abbaan hidhame, ilmi hidhame kan wajjin turan. Gaafa mana hidhaatii ba'anii abbaa sin hidhu deebisanii ammoo ilma hidhu hojiidhaa hin ari'u gaafa waan godhan dhaban dhufanii nagaa nutti dhaamanii nuyi hin deemne hidhaas hin dadhabne lafa jiraan nus hin qabnu mana isaanii irratti gubannu warratti. Amma nama kana maa bosona dhatte namitti hin jedhu jira. Attamittiin jechuu danda'a. Eessa haa jiraatu eessa haa dhaqu. Eega jiraachuu dadhabe maal gochuu qaba. Taa'ee du'urra lolatee yoo du'e namicha kanatti murteessuun hin danda'amu. Kanaaf haalli nuyi keessa jirru har'a fakkaata. Mootummaan addunyaa kanarratti mana qotee bulaa mana hiyyeessaa gubee bira dhaabate itti sirbu mootummaa Itoophiyaa malee argine hin beeknu nuti. Mootummaa nama osoo lubbuun jiru ibiddatti waadee gubee gaggaragalchee akka nama foon waaduutti guggubee osoo hin gaafatamin hafe mootummaa Itoophiyaa malee dhageenye hin beeknu. Kanaatiif nuyi amma dubbachaa turre kanaan duras nagaa barbaannaa yeroo jennu maal jechuu keenya. Mootummaatti maa jirra nuyi nagaa buusi uummata kanaaf. Uummata kana hin dararina hin ajjeesina jiruu hin dhowwina jiraachuu hin dhowwina. Akka kanatti uummata waamne itti haasa'uu hin dandeenye. Kanaaf isinitti kan nuyi haasa'uu dandeenye. Waa'ee nagaa isinitti himuu dandeenye. Yeroo isinitti himnu mootummaan haa dhaga'uudha malee isintu jeeqaa jira jechuu keenya miti. Uummatatu jeeqaa jira jechuu miti. Uummatatu mootummaan rakkisa jechuu keenya miti. Kan nuti jechaa jirru haa dhaga'u mootummaan haa dhaga'u. Nuyi mootummaa adrees gochaa jirra. Uummata kana nagaan dhowwinii yoo akka kanaatti itti fufimmoo isiniin itti gaafachuudhaaf ilaa mootummaan nu dideera. Akeekachiifnee dadhabne ittimnee dadhabne gorsinee dadhabne nu bira dhaabbadhaa jennee akkuma kaleessaa duula isin waammachuudhaaf qabsoo keenya sagaleessaatti deebi'uudhaaf qabsoo keenya sakaraa cufuutti deebi'uudhaaf qabsoo keenya mala adda addaatiin fayyadamne mootummaa isa darbe sana ittiin kuffisnetti deebi'uudhaaf ammas kanaaf akkasiin beektan barbaada. Akka kanatti akkasiin nu hubattan barbaada. Gara fuulduratti maal gochuu qabna isa jedhu irratti akkasiin quba qabaachaa deemtan nu hojiin keenya mormituudha. Hojiin keenya mormituudha. Morkattuudha. Aangoo barbaadna. Saba keenyaaf jecha aangoo barbaadna. Mootummaa Oromoo ijaaruu barbaadna amma Jawaar dubbateera. Mootummaa mataa keenya kan Oromootiin hoogganamu kan risoorsii Oromoo tiksu kan biyya Oromoo tiksu kan nagaa Oromoo tiksu kan daangaa Oromoo tiksu kan akkasii ijaaruu barbaadna. Mootummaa butute impaayera butute jala barcuma qabuudhaaf miti gaafaa'uun kan ijaarame kanamni. Kana gochaas hin jiru. Kanarraati shakkii tokko hin qabaatina. Shakkii tokko hin qabaatina. Kana tiksuudhaaf hin jiru. Dhiiga ijoollee keenyaatiin dhiiga isaaniitiin marree buddeen nyaachuu hin dandeenyu. Dhiigatu jira. Eega nuti galma kana keessa seenneeti Oromoo meeqa du'e laata yoona? Meeqatu du'e laata? Otoo bilbiltanii gaafa si baatan amma namni baay'een iddoo akkasitti abaluddu iddoo akkasitti yookaan feesbuukii yoo bantan wayii tokko argitu lubbuutu itti kaffalamaa jira.
kana jala barcuma qabuu hin dandeenyu nuti hin danda'amu ittimna hin akeekkachiifna dhaabbadhu jenna yoo isaan didan nus hin duulla isinis hin duultu kanaaf dhiiroo waa'ee eenyummaa keenyaallee deebisnee dubbachuu dadhabne yoo eenyummaa keenya waa'ee Oromoos haa ta'u waa'ee saba biraas haa ta'u waa'ee afaan keenyaas dubbanne akka xiqqummaatti lakkaa'ame deebi'e xiqqoo taatan gandatti galtan gadi irrattan akkas taatan jedha nuyi kana fudhachuudhaaf hin jirru nuyi kaleessas gaafa ijaaramne waan ittiin ijaaramne jalqaba mataa keenyaa maqaa keenyaatti jalqabee beekamaadha kanas jala mureessuun itti himuun barbaada nuti koongireesii federaalawaa Oromoo jedhamnee waamamna dhaabbi keenya har'a toon taane gaafuma jalqabee mala qabsoo isaatiis lafa kaawatee jira garamitti akka deemus lafa kaawateeti jira jechuudha akka baay'ina keenyaatti akka teessuma keenyaatti akka risoorsii keenyaatti ofii keenya bulfachuu danda'u mirga kana gonfachuudhaaf falmachaa jirra garba namaa ta'uudhaaf falmaa hin jiru sabaaf sablammii biraa wajjin nagaa jiraachuu barbaada garuu harka tokkoon wannoo ta'uun hin danda'amu nagaa namaa kenneef nagaadhaan wajjin jiraachuun barbaachisaadha Oromoon nagaa barbaada nuyi wannoo keenya keessa vaaliyuu keenya keessaati sana keessaati baanii hin beekne ammas kanumaaf qofsoo kanaatiif yeroo waa'ee nagaa yeroo haasofnu nuyi kanaan dura waggaa meeqa duraatii jalqabee tartiibatti hin deemaa jirru qabna maal jechuudha kun biyyi keenya rakkateera nagaa dhabeera beela'eera mootummaan nagaa dhowwateera warri diddan immoo mootummaa nagaa nu dhowwate kanaaf hin jilbeenfannu nus waraannee lollee duunaa yookaanis immoo mirga keenya deeffanna jedhanii warri jiran immoo jiru kana gidduutti qoonni hin jiru dinagdeen guddataa hin jiru nagaan hin jiru baratamaa hin jiru rakkoo kanatu jira kanaatiif maal jenna nuyi dhaaba warri kuttan uummataan jechaa jirra miti kana bara uummatatu rakkoo uuma jechaa hin jirru nuti inni tokko mirga isaatiif falmataa jira inni tokko immoo ani mootummaadha jedhee waraana labsee jira kanaatiif lamaan keessan iyyuu dhaabaatii bakka tokko taa'aati gara mareetti deebi'a kanaatiif national dialogue yeroo jennu nuyi waraanni bilisummaa Oromoo waraanni TPLF mootummaan taa'anii dura haa mari'atan waraana dhaabuu irratti walii haa galanii jenna kana jechuun qawwee keessan kennaa jechuu keenya miti qawwee kennaa hin jenne nuti qawwee keessan kennaatii taa'aatii mari'adhaan jedha qawwee eega kennanii marii maalii barbaachisa marii hin barbaachisu eega kennanii kanaatiifi lafa jirtan jiraadhaatii waan qabdan qabadhaatii taa'aatii mari'adhaa egeree biyya kanaa irratti taa'aatii mari'adhaatii murteessaa hin baasu TPLF wajjin wal tumanii daaraa wal godhanii wal mo'uu dadhabanii tomma deebi'anii taa'uudhaaf jedhu mootummaan immoo TPLF wajjin nanaasaa garuu waraana bilisummaa Oromoo wajjin ni naasa'uu jechaa jira nu immoo maal jenna haasa'uun dirqama adda bilisummaa Oromoo wajjin naasa'uun waraana bilisummaa Oromoo wajjin naasa'uun dirqama ukkuba wal fakkaatuuf qoricha adda addaa hin kennan achitti mareetu baasa eega jedhameeti lolaa fi asittis mareedhuma duwwaatu baasa dhaanii mari'achuudha maaltu bosonatti sin geesse ijoolleen achi jiran ukkoo baay'een isaanii namoota digrii qabanidha namoota beekumsa qabanidha namoota hawwii guddaa qabanidha namoota abdii guddaadhaan baratanidha namoota gara fuulduraatti karoora guddaa qabanidha namoota sammuu hin qabne miti namoota bosona keessa taa'ee muka nyaate agabuu buluudhaaf namoota fedha qaban miti garuu roorrootachitti isaan geesse roorrootu isaan galche bakka sana kanaati wajjin haasa'uun barbaachisaadha maaltu sin geesse yoo maal guutame deebitu jedhee mootummaan taa'ee wajjin haasa'uun barbaachisaadha barbaachisaa qofa otoo hin taane dirqama jennan
dirqama. Yoo kana ta'uudhaa baate namuu waraana bilisummaa Oromoo ta'uudhaaf jira dhumarratti. Taa'anii wajjin haasa'uun barbaachisaa. Nagaan bu'u akka bu'u yoo barbaade mootummaan akkuma TPLF wajjiniin haasa'uu jalqabe yookaan karoorfatee jiru waraana bilisummaa Oromoo wajjinis taa'ee gaaffii isaanii keessummeessuun dirqama isa jedhu kaasuu barbaadna jechuudha. Kanaatiif yeroo qabsaa'ota yeroo tokko akka gaariitti utoo hubannee gaariidha. Namuu akka itti gara qabsootti dhufe qaba. Namuu akka itti gara qabsootti dhufe qaba. Akkuma dammaqetti dhufa namuu. Akkuma dammaqetti gatii baasaa dhufe hundumtu. Namni gatii hin baasin iddoo kana ga'e hin jiru. Namni dhiiga ilmaan isaatiin, dhiiga obbolaa isaatiin utuu du'aa jiru, utuu ajjeefamaa jiru, utuu dararamaa jiru, biyyaa bahu, utoo biyyaa bahaa jiru, karaa wajjiniin taa'ee araaramuu kan barbaadu hin jiru. Araaramiti amma taa'anii haasaanii waan walii kennanii waan walii fudhatan walirraa fudhachuudha. Haqa walii deebisuudha. Haqa walii deebisuu barbaachisa jechuudha. Kanaaf qabsoon keenya kana fakkaatti. Kaafaawwan yeroo nuti mana hidhaa turre paartiin keenya akka danda'e hojii hojjechaa turre. Achiisa baane akkuma Jawaar dubbate paartii keenya Oromoo fakkeessuu ture yaadi keenya. Oromoo fakkeessu. Bifa kamiin iyyuu Oromoo waan fakkaatu. Gaafuma laalan kun paartii Oromooti akka jedhamutti san ijaaruudhaaf yaalii guddaa goone milkoofneerra mooti. Paartiin keenyaarra paartii Oromoo fakkaatu bifa kamiin illee qeequun hin danda'amu dhugaa isaa dubbanneef. Maaliif maal hojjechaa turtan isa jennan sanarratti biizii taane isa achii gaane immoo dhufnee isin dubbifnee isin galatoonfannee humnaan isinii waliin eega mari'anneen booda hojii keenyatti galuudhaaf dhufne. Kana nu hubadhaa. Hin turtan yoo jettan hin fudhanna. Eega baatanii hin turtanii kana gochuu diddanii yoo jettanii dhuguma hin fudhanna. Utuu namni du'aa jiru, utuu namni akka kana dararamaa jiru, xiqqoo miila keenya harkisuun keenya noollee dhugaadha. Isa hin fudhanna. Wanti nuti darbatamu tokko abdiin waan nurra tureef akka ta'e nan beekaan. Akka kanatti hin fudhanne. Abdiin waan nurra tureef. Akka abdii sanaatti immoo akka abdatamne sanatti immoo saffisa sanaan sababii deemuu dadhabneef yoo nu komattan maa nu komattanii hin jennu. Yoo nu loltan maa nu loltan hin jennu. Yoo jettanis nuyi qabsoo keenya hin dhiifnu. Eewufiyyuu jennee manaa hin baane. Gabrummaa hin barbaannu nuyi akka dhuunfaattis taanaan. Waanjoo hin barbaannu. Kana jala mureen isinitti himu. Waanjoo ormaa hin barbaannu nuti. Kanaaf ammas nu bira dhaabbadhaa. Nuyi qabsoomatti jirra. Araaratti hin jiru. Barcuma nama jalatti qabuus hin jiru. Kanas yaannu. Kana gochuus hin dandeenyu. Utuu nuyi kana barbaanne akkamitti nu dhiiftu sin? Akkamitti nu dhiisuu dandeessu sin? Dhiiga namaati kun utuu isin nu dhiiftanii Rabbiin nu dhiisu kan. Rabbiin nu dhiisu. Hin danda'amu. Kanaaf ammas wal abdanna wal amanna wajjiniin haa sochoonu. Gaafa nuyi karaarraa jallanne gaafa nu eeddanii nu dhabdanii eessa jirtan isinii maal taatanii kummaa badee kummaa karaarraa jallateedhaa nu gaafadha. Nu gaafadha eenyuun iyyuu sodaatina. Maal taate ati maal rakkoon kee jedhaati nu gaafadha. Garuu nu obsaa amma hojii batti jirra ittuma jirra hamma asii deebinutti nu obsaa. Kanumaan jechuu barbaada. Gaaffii fi deebiin gara booddeetti yoo jiraate inni keessummeessina. Baay'ee isin jaallanna Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatoomaan isin jechuu barbaada. Keessummoota keenya lamaaniinuu hedduu galatoomaa jechuu barbaanna. Namni hedduun kan eegaa jiru yeroon gaaffii fi deebiin jira. Yeroo gaaffii fi deebiitti darbin dura
keessummaan manaa, abbaan siitii kanaa nu bira jira. The mayor of Minneapolis, Mayor Jacob Frey, is here. I would like to invite him to the stage to say a few words to the guests and to all Oromo communities gathered over here to celebrate the welcoming. Shab God Asimadda. Jurtu Oromo! Jurtu Oromo! Jurtu Minneapolis! Jurtu Minneapolis! Akom Gipta Faea! Ani Jacob Frey, Mayor of Minneapolis. Galatoma. Thank you so much, everyone, for being here tonight. It is an honor to be present with you. Baga Nagan Dufda. And it is a great honor as well to be back here again now several years later with our heroes, with our friends, Jawar Mohammed and Bekele Garba. I have to say, you look younger even than the last time that I saw you. Somehow the time away has been good for your weight and your skin. But to have you back in Minneapolis is such a great honor, and I remember about 1 year ago, I was here with my friend and colleague, Councilmember Jamal Osman, and we were putting out a resolution or a proclamation describing the importance of releasing the political prisoners, of making sure that anybody that was speaking out in righteous form in Ethiopia or anywhere else for freedom and for peace, they themselves should be set free. That was just 1 year ago, where the Council unanimously passed that resolution where we stood against violence sponsored by the state, that we stood for access to unimpeded humanitarian aid that we need throughout the world, that we had restoration of communications services in Oromia, in Tigray, the release of all political prisoners. And of course, we were asking for an independent investigation into the crimes perpetrated by the Ethiopian government for free and fair elections, and making sure that anybody could participate. These are the underlying democratic principles that we stand for here in Minneapolis, and we are so proud to be standing for those principles with each and every one of you. And so I don't want to make longer what I'm sure has already been a long ceremony, but Galatoma, I'm so proud to be here with all of you. I want you to know that I, as the mayor of Minneapolis, our Minneapolis government, and everyone here, we stand with you. We are proud to partner with you, and it is an honor to stand up for peace. Galatoma, thank you so much. Thank you. Thank you so much, Mayor Jacob Frey. Can you please just welcome Jacob Frey?
Thank you, Mayor Jacob Fry. It's not only Mayor Jacob Fry. There are quite few people that have been advocating for the release of prisoners and helping Oromos in many aspects. We recognize and we appreciate Senator Kerry is also here. I would like to invite Senator Kerry to the stage to say quite a few words. She has been with us. She has been helping our struggle in many ways. So I'm inviting Senator Kerry to the stage. Hello, everyone. Did I have that right? I'm going to try to get this right. And I'm looking at Senator Hoffman down there. Is it Gertu? Gertu. 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 Thank you. It's such an honor to be here with you all. Thank you, Senator Hoffman. And it was such a privilege to be there last night. Senator Hoffman and I have been working with this whole entire community, Tashidi, Dr. Opsa, and everybody to get you back home and to get you free. And so being out there on those hot days and seeing mothers cry because of what was going on back in Ethiopia, we are here to tell you we stand with you, we stand for peace, we stand for democracy, and we will continue to be with you so that everyone is free and everyone on this planet is free. So thank you very much for being here. Thank you for letting me join you. And thank you. So glad you are home. All right. I'm short and sweet. Okay. Thank you. Thank you so much. I'm handling multiple stuff at the same time. So thank you, Senator Kerry. Thank you for standing with Oromos. Next. Itti aansee sa'aatiin mana kana keessa ari'amuudhaaf daqiiqaa I think 25-30 nu hafe gaafiif deebii godhuudhaaf itti aansuudhaaf jirra. Garuu nama tokkotu nadhiisu yoo asii bahe namoota nadhiifne lamaantu jira. Lamaan san keessa yookaan tokko dubbisee lamaan dubbisee san isintu murteessa. Daqiiqaa tokko qofa as dhufee jirtu Oromoo qofa jedhee daqiiqaa takkitti dubbatee akka bu'u yeroon geessee gara naaf feera. Yeroon geessee. Maayikati yana harkaa butte jedha. Jirtu! Jirtu Minnesota! Baga jiraattanii hundaa ol waan gootan hundaaf waliin dhaabbattanii tokkummaan osoo qorra aduu roobaa fi fixeensa hin jedhin dubartiin ulfaa temperature degree Celsius degree Fahrenheit 111 keessa DC keessa dhaabattanii hijaaba uffattanii osoo aduun isin tumtu osoo dafqi isin irraa xururamu urga guyyaa haqqeen warkaa nyaatan irraa kaatanii hayyoota keenyaaf warri sagalee taatanii hedduu galatoomaa baga gammaddanii. Dhugaa dubbachuuf dargaggeessa yeroo nuti asitti sagalee taanu asii Oromiyaa wajji ture hanga Jawaar hidhaa ba'utti mana kiyyatti hin galu jedhee hanga Ameerikaa keessa Itoophiyaa keessa ture mee hamilee nu dhaha nu wajjin jira mee taggatu wallaa ka'ii leenca akkasii qabna. Galatoomi hundaa ol rabbiin guddaan dhageeffadhaa Oromoo yoo tokko taane wanti nuti hin goone hin jiru. Yoo isaan biyya hojjetani nuti Oromoon biyya alaa jiru sagalee saba keenyaaf ta'u deebi'aa waadaa galaa. Yaa Rabbi tokkocha ani galanni waan biraa hin godhu waan biraallee hin jedhu sagalee na wajjin ta'uudhaaf Jamaal na wajjin hin hafne bashannantuu ni beeytaniimi
meeta kaamilee isaaniif kennaa. Dhugaa dubbachuuf kana waliin dubbadhu sa'aatii gaafiif deebii dheeraa barbaaddanii akkuma keessan Jawaariin akkuma keessan ani isin agarree amma argaa jira isin wajjin asirratti. Isin booda wanti kophatti nuti agarru gammachuun nuti kophatti qabu yookiin yeroon geesseen kophatti qabu hin jiru jechuudhaaf hayyama yoo ta'e haagii Jawaariin barbaada. Ulfaadha. Jamal Kotter, Jamal. Yeroon geesseen promisii isaa kippi godheera daqiiqaa takkitti fixee Jamalis daqiiquma takkittitti akka daddafee fixee gadi bu'u abdiin qaba Jamal. jirtuun Hacaaluu Hundeessaa nu yaadachiifti zalaalam ilaa hanga jiraanyutti waa hundi dura galata rabbiif galchina rabbiif galanni haa ga'u. Oromootiyaa Minnesota gammaddaniini baga rabbiin nu gammachiise gammachuu walitti nu haa dhaabuunja dhugaa gammachuudhaaf waan hin dubbadhu hin beeku har'a waa hunda dura rabbiif eegaan galata galfadhe baga rabbiin nagayaan hidhaa keessaa fi du'arraa isin baaseen jaan obboleeyyan keenya hayyoota keenya Juhaar Mahammadii fi Baqqala Garbaa akkasumatti kanneen hidhaafanis hidhaarraa rabbiin waa baasuun jaa obboleeyyan kiyya kanneen gaafa aduu jabduusan isin cufti warri as keessa jirtan tokko nu jala hafeen beeku Minnesota tana keessa kan COVID namni guyyatti kumni meeqaan tamluuf dhumu kan abaaboon teenya nu biraa dhumtu isaani jecha ilmaan keenya mana dhiifne yeroo namni guyyatti nu biraa dhumu hiriira ba'aa turre haga warri biyya tanaa maaliin sodaatanii uummanni kun hunduu takka nuti immoo waan nutti nu jiraa jechuu gootawwan keenya kanaatu hidhaa jira gootawwan keenyaan dhumaa ture dinqisifee obboleeyyan kiyya dinqisifee gaafa aduu jabduusan hiriira ba'aa turre osoon qaanfatin osoon sodaatin waa takkallee kabajaa gootawwan keenyaaf qabnu hangana jeen ibsu danda'u yeroo waan hin qabneef haganuma jeetiin irraa bu'aa waan na dhageeffattaniif galatoomaa akkasumatti waan qabxii takka taniin jechuu barbaadu our senator John Hoffman for a long time he fight for us. I want to say thank you very much. Hedduu galatooma asitti ka argaa jirtan bashannantu egaa namni hin beekne hin jiru pirezidantii Ooyaas turte amma immoo itti aanaa pirezidantii waldaa koominiitii Oromootis isinis akkasuma daqiiqa takkitti waa jettee gara gaafii fi deebiitti itti aansina. Galatooma Oromoo jirtu galatooma duraan dursee ijaan si arguu kiyyaaf hedduu takka gammachuun dhaga'ama. Akkasumas Jawaar Mohammed yeroon jalqaba ani ilaalaa guddadhe TV irraa ka'e 2014 gaafa Oromoo First jechuu ture san middle schoolin barachuu ture Ooyaa keessa turre Ooyarraa performance goone akkasumas Minnesotatti carraa argannee galle alhamdulillah rabbil alamin biyya kana guddadhe afaan Oromoo dubbadhe haga dhummaa qabsoon itti fufaa qabsaan ni kufaa jedhanii qabsaawwan ni kufaa qabsoon itti fufaa gabrummaa hiddaan buqqisna yoo dadhabne ilmoo itti guddisnaa jedhame garuu ilmaan ittiin guddisu'an akka qeerrootitti akka qarreetitti ilmaan teenne itti hin guddisnu itti nu guddistan lafaa kaane humna isinii taana ija isinii taana isin duuba jirra nuuf jabaadha nuuf jiraadha baga lubbuun nu jiraattan galatooma. Hedduu galatoomii itti aansuun Ustaaz Naasir Hamzaa garan affeeruun gaafii fi deebii akka carraa kennuudhaaf keessummoota wajjin garana nu dhufu keessummoota nu makamu Ustaaz Naasir Hamzaa garan affeera carraa gaafiif deebii ka isinii kennu isaanii gaayidis ka isinii godhu Ustaaz Naasir Hamzaati.
mana kana keessaa bahuudhaaf daqiiqaa 20 nu hafeera daqiiqaa 20 tanatti waan manees godhamtee jechuu danda'amtu qofa obbo Baqqalaan waan hedduu isinii deebisaniiranii odoo hin dubbanne hin deemnu akka hin taane waan ka'uu qabu qofa obbo Jawaaris obbo Baqqalaanis presentation isaanii keessatti waan hedduu isin jedhaniiranii gara Ustaaz Naasiritti carraa dabarsee gaafiif deebii kan akka nu hogganan isaanii kennee jira. Bismillah. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقي أنجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله فارون قالني خربي سبحانه وتعالى تكو أرجني تجمني وبليان كنيا كخليس نبرا كوفانيس كخليس مكينا را بوفمني أجي فمنيس يا دتشا أما اللي كيستو قام الدبلي سما أرومو كان هركرا إبي سجلتمي سجل كهمنا هيدا كيس جرو يا دتشا أما اللي دران درسي مك ربي سجلتمي سجلني أمتكينيا كانوا راكو في هندف ربي سبحانه وتعالى ورها قررت كفيف ربي دي لساني حديث ربي أرى رموف ربي جنتها خنوف خنجرو ربي مدأسانها فيس ربي بيئسان الرت ورنا جيان جرات ربنا هاقول جرانا واتكن صداتنا واني قافة تشاجرو مرقنا ماتي ميتي حق أنا ماتي ميتي حق أكين وربي نوخني وربي أممان نوخني خنوافو بل إنان قيان خنا ألقى منو قيا أرومو في أروميان إبات إنبت بلساتاتي بلسما إسيان أرفاتي قرو قمتشوني في قدنيس والفانا وانجروف واني نكن نميكون دلقا جبادا هجيجي مادا سأنا سيكمنو سأ قبابا وانتهيف قافي خيسان الرقودة وبو بقالا قربا ديبسنا فكات يوغا أما اللي نبتي هفتية جواري اللي إبسيجرا تكر لمر جرمانيت فرانسيت مماكني سنبدا مالي واني غريغري يو فتي هادني هادن وان برانا متي باسا كنافو غافي هيرين اسني كنما غافي هنغافة من غافي أدى غافي هاري نمك أبوف دوبرتي رانا مشن إيرا رانا مشن أكم جتن ولي قال لا دوبرتي رانا مشن إيرا رانا مشن غافي أدى تدل أمان غافة من إيرا نتين ددبين آوان جورت ولي قال لا هاوتي فاكن ندرة أيه يرونا خني جايرو كيسين أيه أبشر شان مايكي إسني كنينا مايكي وركن ديستا بلازمو دقيقة تكتي ولتهنا إسن كاتب غلطوما دبي غلطها تيرد الدبي نمني غلطو ما جوسون اسمو جرتو مالف منغدو تا في هيوني اوريدي وان جاني جرانيف سا إسن رانيا دما كلتين غرا غافتي تكا يادك ابدني تچي دبرا not too much explanation غرا هوتين را يغلو ديما هذا تو أصبرا مايكي سينافكني هذا تينيا هذا ديراتناف دورا هوتن في النت ديرت دبر إن شاء الله سيرا جدبي دقيقة توكو جدبي نمن دينو دقيقة توكو يو دبر سيفت إيفا موجين ساعتي واني كامل أما مايكي سيناركا فودا نرر اللالينا Obbo Jawar Muhammadi fi Obbo Baqqala Garbaa baga nagaan nu dhuftanii baga mana cinqaa san keessan deebaatanii baga nu dhalattan jechuudha. Ani gaafiin kiyya ji'a kana guyyaa jaha kaafaawwan waajjira bananne jettee bakka maratti gammachuu ibsitee aanaa radeemtee oofisa isii bante oofisa isii daadhii balamaaf jaha akka cufame san jechuudha. Amma koo hooggantoota kaafaawoodhaa ka oofisa banan bakka oofisa bananitti hidhatti guurutti jiran. Isinoo garantii
garantii maalii qabdan ka uummata kana sochoosuutti jirtanii kanaafuyyuu gaafii kiyya silaa baay'eedha amma daqiiqaan qabu galatooma ijoo waan hin gaafatamii waan ta'eef. Amma gama mirgaatti kan godhu dubartii gama mirgaa yookiin dubartiin hawwooti yoo hawwooti taate qofaan qabaas. Hawwotiin gama mirgaa yookiin gama mirgaati. Namni gama narreef dura qaata. Achi gaafa yeroo keessa gama mirgaa. Nama ol kaase gaa'oon. Assalamualaikum. Johar berada suhaitif bagai gambarnya. Hadirnya satu nulis sele. Allah kamu merawat sisi gambarnya. Bagai punya si basket. Waktu gambarnya bagai keduftan. Ada mau gak signifikan kamu bagai gambar bagai coba nulis. Angkanu musuh, angkanu musuh di orang pakai kasih itu dia bisa cerah. Thank you. Wani gafarku. Warna barat akhirnya. Hogganaa keenya cufa Oromoo haas jiru, ka biyya jiru, haalee jiru cufa akka barataa keenyatti lolli waan hin gaafatu. Miidiyaa gubbaa teessanii maaliif wal balaaleffattan? Wal hin balaaleffatinaa. Takka ta'aa muhoota gaba dubaatti wal gaafadha. Afaan Ingiliziifi afaan Amaaraatiin akka sabni biroo nu dhaga'utti bakki teenya gabbaastanii dhiminaan diganaa nama corqorfamee nama bilisoomee miti. Ammoo antanii qalan isin hunduu dubaan dhufaa wal gaafadhaa malee miidiyaa dubbatti barataa keenya kan ba'anii tanaan si gaafadha. Harka qabadhaa. Harka qabadhaa. Bilisooma Johar baga dhaga'aa nuu dhuftan. Kanaafillee rabbi subboota nu haa baasu. Abaa'oo teenyallee rabbi nu haa bisu. Namni sadaffaa hawwatudha. Hawwatudha namni sadaffaa. Thank you. Waalaikum salam warahmatullahi Gabi itu istri kamu, istri bifne, istri bifne kunde, acalu jada dewa gabi tak kagak ada, dia kagak ada so dia beri nur radue, nutya aku, nakai itu nutya aku, itu lah istri dia jawab istri pakai orang foto udara kajian le, ibarat sejak ini, bagai nanti aruf tadi warna garle, wat istri hujat tadi istri madu bagai ini tuai, istri dia kayak pandai istri pakai itu nunggu istri tadi, kayak ini istri dia ada itu bagai nanti apa nak garle. Namni dubartiin afuraffaadha. Hin jiru. Okay. Right there. Yeroo geessi walakkaasa. Sagalee. Amdia. Nama tu dua si dura masa tu. Okay. Ani gafis kamu Johari di bakal ada tu. Hegere derela mahal fakati.
especially negotiation kanaan boodatti ammallee akkaraas gaditti itti deemu deemte ammoo naannoo Oromiyaa jirti deebi'uuf taati. Gaaffii kana garaa namaan deebisuu please. Agak hiree takka maayii isin dhagan maaliif ni waan baasaa turte warri dhiiraa ummata Oromoo akkam nagamaan fayyaa keessaa jiran jedha. Gaaffii lammaffaa obbo Baqqalaa Garbaatii fi obbo Jawahar Mohammad ummata Oromoo duris harma mure harka mure ka abbootiin keenya ka abbawwan keenya nu barsiisaa turan san ka akkas deebi'ee gidiyaarra bahee Oromoo yoo ajjeefne kalaqannee akka qibsii nyaatan jedhu san akkamii waliin jiraannaa nu jettan dhumannee dabruun yookiin bilisoomuu baasii keenya irraa bilisummaan qawwee malee hin dhuftu hidhannoo malee hin dhuftu yoo qawwee qabaanne hin tuffatamu yoo hidhanne hin tuffatamu sabi waraana hin qabne sabaani sabi waraana hin qabne tuffatamaa sabi tokkummaa hin qabne tuffatamaa tokkummaa rabbi nu haa kennu san kadhachuu qabna. Gaaffii lammaffaa ammoo uummata Oromoo deebisnee hidhachiifna malee irraa hiikkachiifna saba murtiisan hin fudhannu ardas qorii. Salaam alaikum. Nama maaliif bakka tokkotti walitti hin qabne? warri dhiiraa harka akka malee irratti dhumaate shaafii reefu dura baasee wal keessa godha. Hausa. Hey. Ini gaazexeessaan poolis kan Hausa. Ani nama muslimaa yoo muslimaa qofa Oromoo kanneen Oromummaa miti wal keessa godhuu qaba beeka. Wal keessa godhuu qaba. Booda uummata muslimaatti godhuu qaba kanneen uummata biraa hojjetan jechuun Oromummaatti cabsa. Naa obsa. Wanni asirra dhaabamatu hojii waan itti fudhatan isin bira eeggachuu barbaadu. Wal keessa godhuu barbaadu. Asii shaafii qaba. Abraham, come forward here. Come here with her. Oh? Okay, Shafi, back in. Nama Shafi select over. Shema mana sponsor. Shafi is good. Burkawana tinggal tes kan. Tinggal ada masuk je. Nausa. Saya awal bintang cuma berjalan dulu. Jangan dijalan ini. Nama saya Dita Bambang. Jangan akhir jalan dulu. Kami nama kamu. Saya mental ini boleh sebut. Ini mata tu. Ustaz, Medikan. Mas Hasan. Mas Hasan yang. Ayah, warga gamasih na eeggata yeroo takka sira curfa nama waliin ajjeesuudhaaf taa'ee jira nama sanaan tursa kenna.
Sagaleedha. Sagaleedha. Itti kaa. dalagaa isaaniitiin mul'atanii jiran haafiya gaafiintiyya arraantana deebi'aniitiin nagaya buusna jaan nagaya buusuun barbaachisuudha ni jaalanna nagayni irreen biran jiraanne nagayen taatu beekaa quba qabaadha wait hold on let me finish yes let me finish gaafiidhaan fixadha nagayni irreen biran jiraanne nagaya addunyaan harka dhooyteef nagaya addunyaan jabduun harka jiraateef example tanuuf ta'uu dandeessu nagaya buusiinsa Falasxiinii fi Israa'eel iddoo jirtu haa yaadannu amma 30 deemtee Falasxiin irree waan dhabdeef harka siidaa dhabde nutis yoo irree hin qabaanne haqa hin qabaanne namni nuuf haqa keenya nuu kan hin jiru bilisummaan kadhaadhaan hin argamtu jechuudha. waan gootan ibsa hin barbaachisu gaafii keessa qofa ibsa kennitan jedhu kun nu wal deemu beekaa. Tole galatooma gaaffii nani gaafadhu gaaffii dhuunfaa koo otoo hin taane gaaffii namoonni kallattii miidiyaadhaan gaafatan gaafadha. Itichaa guddataati Oromoo Diyaaspooraa miidiyaarraa Jawaar gaaffiin si gaafadhu dhuunfaatti jechuudha akka waliigalaatti jechuudha. Jalqaba sochiin atitti baay'ee beekamtee Oromoo baay'een si leellise keessaa Oromoo First kan jedhudha. Isa kanaan immoo OMN hundaa'ee milkoominni guddaan itti dhufeera. Amma yaada Oromoo First jedhu gara Itoophiyaa Firstitti waan jijjiirti fakkaata jedhamta. Isa kana irratti deebiin kee maali?
inni kan biroo waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti namoonni leellisu haala qabatama biyya sana keessa jirutti dhugumatti osoo waraanan qabaatiin osoo qawween qabaatiin karaa nagaa milkeessuun hin danda'amaa laata isa kana akkamitti ilaaltu waddi kafaa'u inni kan biroodha obbo Baqqalee Garbaan amma gaafa dubbatan baay'een isin kabaja barsiisaa kooti haa ta'u garuu waan kaastanitu jira dubbii keessan keessatti haala qabatamatti yeroo ammaa jiru kana keessatti karaa nagaa furmaata kennina kan jedhudha dhugaatti maal abdattaniiti haala nagaadhaan biyya sana keessatti hiriira waamtanii mormii gochuun hin danda'ama isa kana akkamitti wabii godhattani inni dhumaa wanno jechaa jirtu mootummaa wanna kana negosheet goonaadha akkamitti negosheet gochuu dandeessu aangoo maalii qabdu isinuu hidhamaa turtanii mootummaa faanoo hariiroon qabnu quunnamtii hin qabnu jechaatti jirtu haala kamiin immoo dhimma kana negosheet gootanii haala Oromoof Oromiyaan yeroo ammaa kana keessatti keessummeessaatti fudhachuu dandeenya fakkeenyaaf taatee eengadda Gambeellatti mudate kaleessa immoo kan Walloo irratti konkolaataa irraa buusanii namoota akkasitti ciran kana keessatti dhugumatti saba kana levelii jaarmiyaa kafaa'ootti furuun ni danda'ama galatooma. Angaaf makiyyattan seena baga rabbiin isaan baasee yoo gartee anaa hafee malee dubbiin hin hafne haa ta'u reefun tana sautii isinittan ol fuudhe dhiifama wanni sautii isinitti ol fuudheef wanni Oromoo cabse warri lafa odoo taa'u kan lafaan achitti bahee nama wanni ja amma gartee wanni diisitti dalagame wanni obbo Saamuul irratti dalagame waan qalbii namaa cabsu walaakin ammoo yeroon geessen asitti gartee ummata Minnesootatiif maqaa itti godhe yeroon geesseedha isan galatoonfadha rabbiin umrii isaa haa dheeressu abbaa ilmaan isaa haa godhu karaa sheekotiitiin ustaad Naasirilleen gartee bakka tanatti gabbee akka ulamaani keenya gabba'u kan godhe haa galatoomu ammoo gartee Joohar Muhammad Baqqalaa Garbaa baga rabbi isin baase nuti odoo isin achitti isin kenninee jirra duutan jennee gartee dhiifnee jirra jarri kun gartee ni baanii ni garran jenne baga haadha teessaniin ilmaan keessanitti walitti isin deebise dhaamsan qabaa dhaamsa ijoollee Walloo hidharraa qolataa Ibroodha Walloo ergeetu jira karaa gartee yeroon geessatiin isarrattan ergaa Jooharii obbo Jooharii nu gahaa jedhanii inni akka isiniin gahu tan ammoo aakhira biyya tana gartee nagaa goonaa jettan biyya tana akkatti nagaa gootan odoo Abiyyi Ahmad wallaalan humaan beeyni achi jiru odoo Alamuu Simeedha ka gartee ituu fi Karrayyuu waliin fixe kajoollee Walloo fixe achi jiru odoo Awwaluu Abdii kadhuufun irraan citin Baale keessa jiru akkamitti biyya saniin deemta Joohar Muhammad akkamitti nagaa godhuu barbaaddan ana abbaa leencoti sin galatoonfadha telefoona kiyya takkaa lafatti ilaallee sin galatoonfadha obboleessa kiyya naa jiraadha abbaa kiyya Joohar obboleeyyan kiyya hundi keessanuu naa jiraadha umrii naa dheeradhaadha gartee galatoomaadhaan isiniin jaa Gaaffii akka isaan jedhani gaaffii uummata Walloo kan jedhu already pireesideenta Jawaariin dhaqabee jira gara keessaatti isaan yaada irratti ni kennu. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته obboleeyyan kiyya Baqqalaa Garbaa fi Joohar Muhammad illee duraan dursootti baga rabbiin lubbuu isin baasee biyya tana isin fidee ahalii keessan kanaan rabbii wal isin agarsiise isin jedha ta lammaffaa
namni angalaatoonfachuu hedu isinitti hin dheeressu waan angalaatoonfachuu hedu ijoollee gaafa joohariin halkan itti duulan dhumnee asitti awwaalamna malee jettiin deemne itti san namni waan isii dubbatu hin jiru ilmaan sun ilmaan teenna ilmaan galata qabdu ilmaan ruuhii nama kanaa baafte talammaffaati obboleessi keenna joohar biyya Awurooppaa keessatti yoo haasa'u godhu jala deemnee dhageeffataa turre waa'ee tokkummaa Itoophiyaa dubbata nu Itoophiyaa ijaan gurraan illee dhagahuun feenu neber duunee awwaalamna malee ar'arraa qabnee Itoophiyaa dhagahuun feenu waan kana lamuu akka nutti hin deebine nuti cinaachi keenna gubatee jira nafni keenna cinaan muramee dhumee jira kalee malee guyyaa dhangaddaa banii shaangulitti ilmaan Oromoo waan godhan argu jirtan isin nagaa uumnettan nagaa uumna jedhee joohar biyyatti gale nagaa dhabee mana hidhaa seene nasbee isaa rabbi baase bagbi nagaan isa deebise yaa obboleeyyan tiyya walin sobnu بليز تكم أنا إيقال بالله عليك قافة بيتي قلن بقلا دربا ولين ولا قدكني ورانا ورمو الرأي كني قلشن وراني سمي ناچي سني دومي نمني وان جلسني دبت جرا هنجو أرلي أموتو يو ورانا ورمو كديغا وفي جيسه هدأنا وهدأته دينا وفرّا فرقو جيس آجرو دورا دابتني تكم ما يتوبيا مالي فرسن حرام عليك والله بالله تالله والله بالله تالله ورب الكعبة إتوبيا نتن فارسنا لمو السلام عليكم waan uummanni jedhu dhaga'uun feena nuti waan baay'ee amma qabsoo yoo fudhannee fi nuti duraan dursa waan isin nu beekuu qabdan tokkotu jira koongireesiin federaalawaa Oromoo jalqabuma jalqabee gaafa ijaaramuuti jalqabee mala qabsoo isaatii lafa kaa'ateera dhiiroo kana nu dhagaa mala qabsoo isaatii lafa kaa'ateera kana jechuun nuyi malli qabsoo biraa hin deemsisu jennee hin beennu har'as hin jennu gara biraan hin deemsisu hin jennu nuti garuu kan keenya isa kanaa jennee lafa kaa'anneera waan haaraa amma uumnes miti kun armaan duras waltajjii kana irrattis dubbanneerra waltajjiiota biroo birattis dubbachaa turreerra nuti mootummaa jala qeequu mootummaa irratti uummata kakaasuu osoo meeshaa itti hin dhukaasin garuu mala jiran hundumaatti fayyadamanii mootummaa irratti dhiibbaa gochuu ni danda'ama jennee amanna kana har'a jalqabne miti yoo dhugaa dubbanneef jechuudha kanaatiif akka haaraatti otoo nu gaafachuu baatanii gaariidha garuu ka biraa immoo ka keenya qofatu sirriidha jennee jala dhaabbannees hin beeknu nabi Oromoof falmu karaa barbaade hundumaa haa falmuuf karaa lolachuun irra jiru hundumaa haa lolu isinis warra as jirtan nuun qofa nu gargaaraa isiniin hin jennu nuti nu qofa nu deggeraas hin jennu nuti ka deggeruu barbaadan deggera maallaqaanis deggera qaamaanis deggera mooraaliinis deggera
diploomaasiidhaanis deeggara waan barbaachisu hundumaatiin bira dhaabbadha. Yoo kan keenya hin deemsisa haga tokko hin deemsisa hojjettan yoo nu deeggartan hin barbaanne. Hin deemsisu hojjettanis gaariidha nuuf. Nuti optionii dhuma isiniif dhiyeessaa jirra. Kanaaf uummata keenyaatiif waan haaraa miti waan nuyi har'a dubbachaa jirru jechuudha. Isee kana duwwaa akkasiin nu beektan barbaanna. Waraana bilisummaa Oromoo qawween hin barbaachisu kana hin barbaachisu hin jenne nuti. Isa waggaa duraanii sana yoo dubbanne yoo taate immoo adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan walii galanii haasawaarra turaniiru. Waggaa 4 dura isa ture yoo dubbanneef jechuudha. Waliin haasawanii waraanni bilisummaa Oromoo nagaadhaan uummatatti makatee poolisiitti makatee waraana raayyaa ittisaatti makatee inni qotuu barbaadu qonnaatti deebi'ee inni daldaluu barbaadu waan ittiin bizinesii jalqabu kennamee fi gara jireenya nagaatti ni deebi'aa akka jedhu isaan turratti walii gale nu miti dhaabbilee turratti walii gale utuma kana irratti walii galanii haasawaa jiranii garuu lolli immoo deemsifamaa ture biyya keessa. Gaafa lolli deemsifamu maal fakkaata jennee gara Wallaggaa deemne waliin waan uummanni jedhu dhageenye uummanni waan inni jedhu immoo tokko lamatu otoo hin dhoksini finneetu adda bilisummaa Oromoos bakka jirutti mootummaanis bakka jirutti dhiyeessine. Gaafa dhiyeessinu ammas deebi'anii irratti walii galanii koree tokko hundeessanii koreen sun immoo uummati bakka jirutti laayivii bakka darbaa jirutti maqaan keenya tokko lama jedhamee abalu hin ta'u jedhamee kufaa maal jechaa eeruun kennamee achi keessatti maqaan keenya eerame. Eega isaan walii galanii booda nuti waliin amannu garuu qaamni nu gidduu taa'ee qaamni amanamu tokko koree nuuf dhaabbatu jennaan koree sana keessatti nus hundoofne achi keessatti hojjenne. Akka sanitti nama galuu barbaadu galchine nama galuu hin barbaanne dhiifne. Akka walii galtee isaaniitti warra fidne sana immoo hordofne maalirra akka isaan ga'an maal hojjechaa akka isaan jiran hordofuudhaaf gujennu mootummaan nu dhorge kana nu dhorguu isaa immoo uummatatti beeksifne nuti silas walii galtee isaanii hojiirra oolchuudhaaf ture. Maaliif gaafa sana Abiy waa inni ta'u hin beeknu Lammaan gara inni itti adeemaa jiru hin beeknu nuti isaantu walii gale walii galtee isaanii kana immoo nuyi koree bilisa ta'e neutral ta'e tokko nuufa uumamu malee walii keenya namannu waan isaan jedhaniif achi keessatti gargaaruudhaaf itti seenne. Oromoon maaliif walajjeessaa isa jedhu nuyi quuqamuma oromummaadhaaf qabnuudhaaf garraamummaadhaan yookaan innocently waan sana resolve gochuudhaaf yookaan rakkoo sana hiikuudhaaf gidduu seenne. Akkaataan itti seenames immoo akkuma nama isinitti meedhe baay'een keessan quba qabdu waltajjii ma akka kanaatti deemaa ture irratti maqaan keenya kan eeramee akka carraa keessa gallee jechuudha. Kanaaf waan isa booddee ta'e hundumaa immoo gabaasneerra dhannee ilaaluufis yaalleerra biiroo PMs deemnee wanti kun sirrii miti jenneerra miidiyaattis beeksifneerra uummatattis beeksifneerra mootummaan nu ganeera waan jedhe sana hojiirra oolchuu dideera. Kanaatiif ijoolleen sun baay'een isaanii deebi'anii bosonattis deebi'aniiru kan rakkoon adda addaarra ga'ellee hedduutu jira. Kan ammoo yeroo beeksisuun irra turetti beeksiseera. Gaafa sana dhuguma nagaa buusa jennee yaanneerra nuti nagaa buusa jenneerra maaliif kan walajjeessaa jiru Oromoodhuma ture kan nagaa dhabu immoo Oromoodhuma ture uummatarraa immoo yaada fudhanne immoo dhiyeessineerra haala kanaatiin ture. Gaafa sana iyyuu garuu wanti beekuun isinirra jiru Oromoon dhuunfaadhaan qawwee hin qabatu kan jedhu hin turre akkuma Karrayyuu hin qabatu yookaan akkuma Affaar qabatu akkuma Somaaleen meeshaa qabatu dhuunfaadhaan qawwee isaa qabatee bitatee kaawwatee mana isaa gaafa rakkoon jiru qawwee isaatiin yoo naannoo isaatii fi maatii isaa yoo tikfate kun dhowwaadha jennee yookaanis immoo warra akkanaa akka isaan meeshaa isaanii lafa kaa'anuuf namni gaafate hin jiru waliigaltee sana keessas hin jiru. In fact wanta nuyi no gochaa turre push gochaa turre haga tokko qawwee dhuunfaadhaan Oromoon haa qabatu. Atis mana keetti bitadhu kaadhu innusinis mana isaatti bitatee haa kaawwatu. Gaafa rakkoon jiru ollaadhaan wal waamtee gurmuudhaan wal waamteetu maatii keerraa gosa keerraa saba keerraa naannoo keerraa diina roorroo ittiin ofirraa ittista kan jedhu ture.
garuu biyya tokko keessatti immoo akka kanatti ani waraana abaluuti jedhanii socho'uun sirrii miti jedhanii adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan waan walii galaniif walii galtee sana hojii irra oolchuudhaaf bobbaane akka Oromootti rakkoo Oromoo hiikaa jennee yaanne nuyi gaafa sana waan gara fuulduraatti ta'uuf deemu quba hin qabnu turre kan nutti dhaga'ame nuuni dararama Oromoon keessa ture nagaa dhabiinsa inni keessa ture kan baay'ee nu yaaddesse kanaatiif waan kun hin hiika ka jedhu abdii ture gaafa sunii fi har'i immoo tokko miti innaa laaltaniif gaafa sanarra har'arra ta'anii waan gaafa sanaa dubbachuun yookaan xiinxaluun baay'ee nama rakkisa nuyi dhuguma quuqamoo saba keenyaaf qabnuuf goone dogoggora hojjettan dogoggora indee fudhachuu dandeenya otoo sin ta'eetiin gootumoo hin gootan utuu waamamtanii Oromoo lamatu warra rukutaa jira Itamaajoor Shumiin gaafa sana ture sarara jirus Oromoodha muummeen ministeeraa Oromoodha inni warri waraana ajaju hundumti isaanii Oromoodha ugguu isaan taa'anii lakki waliin ajjeefnu walii gallaa yeroo isaan jedhanii adda bilisummaa Oromoo wajjiniin yeroo isaan walii galan teenyee dhageenyeerra and for the first time gurra kootiin yeroo isaan walii galan taa'ee gaafan dhaga'e mimmaan buusee boo'eera gammachuudhaaf jechuudha qophaa keenya teenyee waa'ee dhimma keenyaa haasawaa jirraa ofii keenyaan waan keenya murteeffachaa jirraa walii galaa jirraa afaan tokko haasawaa jirraa yaa rabbi si haa galatuun jedhan kanaatiif akka koreetti bobba'aa yeroo jedhan I was the first to move saba kooti kan nagaa dhabe nagaa buusaa jedheen yaade gaafa sana kanaaf badiidha jedhe yoo sabi kun dubbate okay nan fudhadhaa yookaan hin fudhanna nuyyuu garuu gaafa sanatti badii hin turre waan qulqulluu ture waan dhugaa ture waan sabi sun gaafa sana keessa ture in argina turre rakkoon amma jiru kunis akka inni as ga'u hunuma ilaallaa turre jechuudha kanaaf kan isinumaaf anniisaan gaafi sana akkaataan nuti waan sanatti itti seenne waan nuyi hojjenne eegasiis mootummaa kanarratti garaa kutanne mootummaa nagaa barbaadu akka inni hin taane muranne qabsoo keenya isa jalqabaatti kan nuyi seennes eega sana boodadha eega sanaati mootummaa kanaa wajjiniin guyyaa tokko walii gallee hin beenu osoo nu ari'u osoo nu hidhu osoo hojiidhaan nu baasu waajjira keenya osoo cufu waan meeqa utuu nu danqu kanuma keessa baanee deemaa jirra hidhaas fudhachaa jirra rakkoo jirus fudhachaa jirra maatiin keenyas waan hundumaatiin rakkoo kana baachaa jiran hidhamuu qofa miti maatiin keenya maal akka keessa jiran quba qabdu ammasin waan rakkoo waan maallaqaa waan maaliis hin gaafachuudhaaf miti psychologically rakkoo isaan keessa jiran beektu waan maatiin keenya keessa jiru trauma isaan keessa darban beektu hojiin hojjenne nuti umrii keenya guutuu hojiin hojjenne isa baranneen hin hojjenne mana hidhaa dhaqaa baay'een keessa nama waggaa 30 meeqa gaafa Jawaar gaafa mana hidhaa dhaquu gaafa jalqabu Jawaar mucaa waggaa 6ti umrii isa gaafa tilmaamu umrii waggaa 6 yookaan 7 gaafa hidhamuu gaafa jalqabu jechuudha eega gaafa sanaati kanuma keessa deemaa jirra kanumatti gatii kaffalaa jirra hamma dandeenyu saba keenyaaf waa gumaachina jennee dadhabaa jirra habaasuu haa dhiisuu hin beennu garuu qulqullummaadhaan hojjechaa jirra waan hojjechaa jirru jechuudha gaafa sanas qulqullummaadhaan goone yoo nutti murteessitanii waan barbaadan godhaa jechuu dandeessu nu komachuu dandeessu gadi baaftanii gaatiraatti nu fannisuu dandeessu barbaadan garuu kanuma jechuu barbaada የትግራይን አስመልክቶ አንድ ወንድሜ የትግራይ ጄኖሳይድ ለምን አልተናገራችሁም ወይም ከትግራይ ጋር ተያይዞ የእናንተ አቋም ምንድነው ትግራይ ምርጫ ሲያካሂድ ሌላው ደግሞ የድሮውን ይሄ ዩኒታሪስት የሆነውን ዊንግ የሚደግፍ ማለት ነው ስለዚህ የትግራይ ኃይሎችን እንደ ኦሮሚያ ኃይሎች እንደ ሶማሊያ ኃይሎች እንደ አፋር ኃይሎች እንደ ተበደሉ ህዝቦች ኃይል አጋር አድርገን ነው የምንቆጥረው ስለዚህ የትናንትናውን ሁሉ ረስተን ዛሬ የትግራይን ህዝብና ፓርቲዎችም ድጋፍ እየደገፍን ነው ያለነው ህዝባችን በያለበት ትናንት የተደረገበትን ነገር ሁሉ ረስቶና ወደ ጎን ትቶ ዛሬ የትግራይ ሰዎችን እየተንከባከበና በሙሉ እየደገፈ ነው ያለው እውነት ለመናገር ከሆነ ምክንያቱም በአይዲዮሎጂ በአስተሳሰብ የምንገናኝ ህዝቦች ነን እኩልነትን የምንፈልግ ነን ኢትዮጵያ በምትባለው አገር ውስጥ እኩልነት እያንዳንዳችን እንደ አቅማችን
ተሳትፎ ኖሮን የሁላችን ባህል የሁላችን ቋንቋና የሁላችን ማንነት የሚታይበት አገር እንድትታይ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ከጥን በሚወጡበት ጊዜ ምርጫ የራሳቸውን ምርጫ በሚያደርጉበት ጊዜ ከደጋፊዎች ውስጥ እኛ ነበርን። ለምሳሌ መብታቸው ነው ህገ መንግስታዊ መብት ነው ስንል ነበር። ከዛ በኋላ በትግራይ ላይ የተፈጸመው ነገር ሁሉ ልክ አይደለም ብለን በመሟገት አንደኛ ደረጃ ይዘን ያለ ነው። ትክክልም አይደለም ብለን ማለት ነው። ግን ጄኖሳይድ ብላችሁ ለምን አልጠራቸውም የሚባለው ጄኖሳይድ የሚለውን ዴፊኒሽን ኳሊፋይ ለማድረግ ጥናት ይፈልጋል፣ ከፍተኛ ጥናት ይፈልጋል። ሩዋንዳ ላይ የተደረገውን እልቂትና ፍጅት ጄኖሳይድ ብሎ ለመሰየም ረጅም ጊዜ ነው የፈጀው፣ ረጅም ጥናት ነው የወሰደው። ስለዚህ ይሄም ተጠንቶ ይሄ በዚህ ደረጃ ነው ወይንም በጄኖሳይድ ደረጃ ነው ያለው የሚለው በጥናት እስኪጣራ ድረስ እኛ ከፍተኛ በደል በትግራይ ህዝብ ላይ የተፈጸመው መሆኑን አክኖሎጂ እናደርጋለን፣ ያንን እንቀበላለን፣ ያንን እንስማማለን። እና ጄኖሳይድ ብለን ለመጥራት ግን የኛ ፋንታ አይደለም። አትሊስት ይሄ የፕሮፌሽናሎች ወይንም ደግሞ ከጥናት በኋላ የሚሰጥ ስያሜ ነው ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ስንትም የበርኬሽኒ ሳስር ቁቱላ የንሮ አውሮፓ ነራ ዱስተ ነገዲ ka buleti ya chihafte wae hoganonne ke isa hidaji rani lamaji rani tegar mudulana itu medam hira muda ajema muda tuma muda opoine kapsot se akka kaawatti adan nora roro ita acunca jalain bakan sudanne dua muda kenya terande tokomo bidakne dibamne mo bakal himbakan nu simbakan ini jechuru anabi hoganonni kenya hoji itu bukan wajira cuman jentami kana uga cuman kabira ban semua wata yo asi cuma kana ban yo wajira cuman muka jalan nama kenya kami dubim nama le ga erom dula tema tu saya agartan galma uga sana stadium ini luar kan ras da handar itu bisa tu pudani di ashwaba itu kan stadium nuti abso jenne wan bulan nu iba nurra kamu hundu mau toh tanah reda muda hojata dia jera hojanes tijabana itu ka ayoni wala ramsu hogaron wala ramsu ya tarim mudi akka baaditi kodum kondakta namusa ayu tokkos hogana tokkos daba tokkos ina ramsinus eka se or bai se kesan desi yon warram sani mo ram kaya nemi kamni kenya gogan acha niwe idani akka mati sidlan itillen arro digaru bana borwali gala mara konde amna kamsot nu digaru nuti yan nuti wajan nuti dulan jenne hoji kenya ra sakandi takka hudu banda bandu itte bumna yetu kana bega muda isingaru oso akka kenya da tani jalan oso wala ramsu battani oso wal tikkesu battani falmi qabdan namus ar soli deestani gaarida nu garu akka bete dukkeru ragasa kana hayyama qabdan ma yaadina ka akami warra modumma kana amantani oso amanne idamna nurabbi ummata wale wabrana man ummane kenya bekal socho rabbi bekal socho garu anggo kabani umna anggo jirani tofta kabnu hara hunda na ko bakalan jetti ibarati gona marida puramu kabayanna marida na wajidane mariya chuda kopi da malifi gado khalesa lalle rakko khalesa lalle birandesi baru dachirra tolol oiru danga olit dabar akajartu wal jalan puran ni kam wan lumpan kam wani rollo le siasa adien zarrat kayorat kanu idani suan lumpan hijanu raka bani dimiti gaban ugat dizani mari gona jan mari cukupi yada senrat uga kanya kayo kanya akeka ke lafa kabanne tian
mootummaa bilisigannaatiitti sheeyxana wajjinis teenyee dhimma Oromoo dhugaa Oromoo falmuudhaaf qophiidha yeroo kamiyyuu kan namni beekuu qaba jechuudha. Karaan nagayaa ni baasaa jettanii waan reefu baqqalaan jeen irratti ni deebi'a. Kaafaa'uun gaafa dhaabaturra nus ergeetti makamne. Tarsiimoo baafate qaba, kaayoo lafa kaayate qaba, karaa itti deemu qaba. Kanammoo irra deemnee madaallee jirra karaa gumii dhiyoo na godhanne deemnee mirkaneessinee jirra. Sirna federaalawaa kan manni Oromoof sabni biraa qeesaa irratti ittiin bulchu mootummaa fi filate. Itoophiyaa sabaaf sablammoonni akka qooda isaaniitti akka gumaata isaaniitti waliin bulchan jaaruu tokko. Oromiyaanis Itoophiyaan sirna dimokiraatawaa uummanni filateen tabultu lama. Kanammoo qabsoo nagayaatiin bakka hin geenye jennet amannee ittiin deemnu. Isin hin kijibnu, hin fakkeessinu, itti amanna, qorannee lafaan geenyee jirra, hojjennee agarsiifnee jirra. Waggaa 10 wayii dura gaafa dardaraa sana waa'ee qabsoo nagayaa sidaa wajjin shaaru tokko qabsoo tokko jira isa wajjin faayinee akkanatti wal gahiirratti waggaa dhiyeessinu namni koblaa ture. Hojjennee qabatamaan agarsiifne qabatamaan. Ammas tarsiimoo qabna, karoora qabna, takka takka manguddichi tuqee jira, kan tuyne qabna. Hojjennee isin agarsiifna. Practical hojjennee isin agarsiifna jechuudha. Ka tokkummaa Itoophiyaa nuti hin faarsin Itoophiyaa nuti hin faarsin jettaniifi anis gaafa walis wanni amanu Oromoofis sabaaf sablammii saniifis kan ta'u sirna federaalawaa ka sabaaf sabloonni keessatti if bulchaniif waliin bulchan jaaruudha jenneet amanna. Mootummaa Itoophiyaatii fi biyya Itoophiyaa adda baasaa laala. Mootummaan jijjiiramuu qaba, kufuu qaba, mo'amuu qaba jennee amanna. Jijjiirreetis beeyne. Mootummaan kunis jijjiiramuu qaba. Uummata Oromootii fi Itoophiyaadhaan hin madaalu jenneet anuu kan hin paartii seene kanaaf. Mootummaa akka biyyaatti garuu biyya state jiguun hunda caala Oromoo miidha jennee amanna. State collapse Oromoodhaaf disaasterii guddaadha. The state of Ethiopia kufuun Oromoodhaaf kasaaraa guddaadha. Oromoo fi Oromiyaas fuudhee kufa. Disintegreeshinii hamaadha galchaa jennee amanna. Mootummaan jijjiiramuu qaba. Bulchuu hin dandeenye biyya rakkoo guddaa keessa galchee jira. Biyyatti garuu the state of Ethiopia itti fufuu qabdi. Amala isii durii ni miti. Olaantummaa garee tokkooti ni miti. Sirna abbaa irree nam tokko paartii tokko ni miti. Sirna haaraa new social contract. Sabaaf sablammoonni biyya sanii waliin ta'anii akkaataa itti of bulchaniif waliin biyya bulchan irratti waliin mari'atanii negotiationiidhaan walii galtee haaraa heeroo mootummaa amma jiru kan bu'uura godhatanii waan fooyya'uu qabu fooyyeessanii kan dabalanii kan hir'atuu qabu hir'isanii jaaruu qaba jenneet amanna. Kunis immoo mucifachiifnaan dhiifama nu godhaa nuti garuu itti cichina. Garuu Itoophiyaadhaaf jecha Itoophiyaa tursiifna jennee lola saba tokko irratti illee hin bannu. Nuti Itoophiyaan jijjiiramuu qabdi. Itoophiyaa haaraa hariiroo haaraa new social political and economic relation exploitative kan hin taane kan aadaan garee tokko irratti olaantummaa hin qabaanne kan namni tokko akka fedhetti irratti hin fincille sirna dimokiraatawaa sirna federaalawaa dhaabuutu Oromoodhaafis sabaaf sablammoota hundaafis isa ta'a jenneet amanna. Tanammoo ni jenna waan itti amannuuf waan saba keenyaaf ta'uuf waan sabaaf sablammoota biraatiif ta'uuf jenneet amanna. Kana taakuu takka irraa duuba hin deebinu. Kanaaf Itoophiyaa haaraa ijaaruu irratti ni hojjanna. Itoophiyaa haqa Oromoo, haqa Somaalee, haqa Amaaraa, haqa Tigree, haqa Walaayitaa eeyyu. Ka Walaayitaa Sidaamni agawu naannoo isaati irratti ittiin bulchu biyyatti immoo akka gumaataatti aangoo qabeenya qooddatee dirqama qooddatee hojjetu ni ijaarra jennee amannaa jechuudha. Ka waboo hiikachiisuudhaan Baqqalaan sirriitti ibsee jira. Yeroo tokko tokko kijibni waggaa irra deddeebinu dhugaa fakkaata. Seenaa miti bara kaasa'u jiru. Waan dheengadda goone bara. Waan dho'isaan goone miti bara. Waan ifatti ta'e. Addi bilisummaa Oromootii fi mootummaan Asmaraa irratti walii galanii addi bilisummaa Oromoo
shororkeessummaan irraa ka'ee paartii nagayaa ta'ee itti fufuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo ka Gimboo Sabaat ka ONLF akkaataa DDR sadarkaa jedhamuun demobilize reintegrate jedhamuun kan barbaadu qaama nageenyatti kan barbaadu hojii dhuunfaatti akka seenuuf walii galamee itti dhufan. Nuumiti kan kana godhe dhaabbilee lamaan mootummaa fi abaa'ootu walii galee dhufe. Akkasimoo akkasiin achi turtan argaa turtan ifatti bara. Abiyyi hin dhayne Asmara Warqinaaf Lammaan hin dhayne. Sanirratti kaayee miti addi bilisummaa Oromoo Finfinnee gale. Erga galee booda raawwachiisuu irratti rakkoon isaan gidduutti uumamte. Rakkoo kanaan uummanni keenya keessattuu kan Wallaggaa rakkoo hamaa keessa seene. Warri har'a kuma nu qeequ kun bar rabbi sodaadha. Namni tokko achi garagalee ilaalaan ture nu gaafa nuti Wallagga dhaynu mootummaan hin jiru. There was no government. Namicha kanatu ulaarra dhaqee bulchaa godina ulaatti dhaqee harka qabee fidee dubbisu ture. Complete anarchy ture. Namni keenya ni saamama ni ajjeefama. Kana hin dhaqinaa nu gaafa deemu. Eega dubbadha jettanii dubbanna. Hin dhaqinaa gaafa naaf inni kaanee deemnu. Hin dhaqinaa hin duutanii hin jedhu. Duutii biyya wajji hirriba uummata keenya hin dhiibnu jennetti itti murree hanga asoosaatti deemne. Uummata keenya hin dhaggeeffanne. Akkuma kanatti televizyinaan dabarsaa waliin mari'anne waan uummanni barbaadu. Uummata qofaa miti. Miseensota waraana bilisummaa Oromoo ni dubbifne. Loltoota raayyaa ittisa biyyaatiif poolisii Oromiyaa ni dubbifne. Bulchitoota ni dubbifne. Manguddoota ni dubbifne. Qeessota ni dubbifne. Sheekota ni dubbifne. Dubbifnee hin dhiifne. Saba Oromoo qofaa miti. Asoosaa dhahinee sabaaf sablammoota dubbifne. Rakkoo amma matakkalitti uummata wal ficcisiiftu kana. Ummata bal'aa bakka pirezidaantiin naannichaa jirutti ummata sablammoota hunda walitti qabnee mari'achiifne. Waan agarre gabaasaan qopheessine bakka Abiy Ahmed, Lammaa Magarsaa, Biraanuu Juulaa, Daawud Ibsaa, Leencoo Lataa, Mararaa Guddinaan waan jiraate yaadadhu bakka namni kun hundi jirutti gabaasa dhiyeessine. Gabaasa dhiyeessine maal jenne haalli kun furamuu baannan rakkoo hamatu ummata keenya irra ga'uuf deema. Sabaaf sablammootaanis walitti buuna. Rakkoon kun furamuu qabaa. Furaa jenne bakka isaan jiranitti. Mari'atanii deebi'anii nu yaaman. Walii gallaa gabaawwan isin jettan kananiidha. Gaafa kaan dubbii abbootii gadaatti kennanne jedhan. Anni hin jiru gaafan fila yeroon filamu san. Abbootii gadaa haadhotii siinqee hayyootarraa akkasumas warra siyaasaarraa ummannii fi mootummaa fi abaa'oo wal ta'anii kaayan nama 71 moo akkas achi keessatti hirmaate hojii dirqama nutti kenname hin raawwanne. Waraana kan gale galchine kanaaf hin dhiifne gabaasa hojii kana tokko tokkoon PowerPoint qopheessee ture projektarii dhabdan malee tokko tokkoon qabna kana video audio everyone of them mallattoo everyone of it ragaasaa qabna jechuudha. Kanaaf nuti waan Oromoof Oromiyaaf ta'a jennee amanne dirqama uummanni nutti kenne ni raawwanne kan hin dandeenye immoo isiniifis hundaaf gabaafne jechuudha. Oromiyaaf ta'a jenneet Oromoof ta'a jenneet saba kanaaf ta'a jenneet lubbuu teenya barsiifne lubbuu teenya osaa taatiin malee inni waan maal lafta herree turte sun keessa ture. Boorana gaafa nan dhaqe waan yaalamaa ture. Waa meeqa keessa dabarree we tried our best. Sagaleen akaafee diddee diddiimatti. Sagal akaafneeti ta'uu dinnaan qabsoo haareetti paartiitti makamneetti deemne jechuudha. Kanaaf rabbi ijaa waan hin fakkaanne badiin fudhanne waan hin balleessin garuu ofirraa itti himna jechuudha. Dhimmi walloo gaafiin keessaan dhufe jiru. Dhimma Oromoota wallootiif dhimma Oromoota Oromiyaa bal'oo adda baasanii ilaaluun barbaachisaadha. They are at grave danger. Kanaaf sochii siyaasaa goonuu keessatti
akka Arsiitti goonu, Harargeetti goonu, Baaleetti goonu, Wallaggaatti goonu, Wallootti sochoonu jechuun dogoggora guddaa. Gatii guddaa nu kafalchiise yeroo darbe gatii guddaa. Painful gatii guddaa nu kafalchiise. Kanaaf wal hubachaa of eeggachaa deemuu barbaachisaa. Kan waan jaalatan irratti. Kaboda waa'ee Tigraay. Ka Tigraay ጋር የተነሳው ጉዳይ በቀለ በደንብ መልሶታል። የትግራይ ህዝብ እኮ ጥቃት በደረሰበት ወቅት ከኦሮሞ በላይ ተጎኑ የቆመ ነው። በዚህ ደግሞ እንኮራለን በህዝባችን። የሚያኮራ ህዝብ ነው። የኦሮሞ ህዝብ የሚያኮራ አምነነው ህይወታችን ያሳዝንለት የኦሮሞ ህዝብ እውነት ያለው ለእውነት የሚቆም ፍትህ የተነፈገ ለፍትህ የሚቆም ፍትህን ደግሞ ለራሱ ብቻ ሳይሆን ለሌላው የሚያምንና ለሌላውም ሳክሪፋይስ የሚከፍል መሆኑ በተጨባጭ አሳየ። ሁለት አንደኛው ኤሮ ኦሮሚያን ሲያቀጣጥላል የትግራይ ገዢ ቡድን ነበር ስልጣን ላይ ነበር። ወንድሞቻችን ወጣቶቻችን እንደ ሽንኩርት ሲከተፉ የትግራይ ጀነራሎች ነበሩ ሲያደርጉ የነበሩ። ህዝባችን ግን ስርዓትንና ህዝብን ነጥሎ በደንብ የሚያውቁ ስርዓቱን ሲያርበደብደው አንድ የትግራይ ተወላጅ ኦሮሚያ ውስጥ አልተነካም። አንድ እንደ ኦሮሞ ተወላጅና እንደ መሪ ሁሌም የሚያኮራኝ 99 ጊዜ ብቃጠልና ብሞት የማይቆጨኝ እንዲህ አይነት ህዝብ ከጀርባዬ እንዳለ ስለማቅ ነው። ለምን ሁለተኛ በኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ መንግስት በትግራይ ህዝብ ላይ በደል ሲፈጽምና ጦርነት ሲከፈት የኛ ናቸው ብለን ከመንግስት ጋር አልቆምንም። ከፍትህ ጋር ነው የቆምነው። ከፍትህ ጋር አዳምጡ። አብይ አህመድ ኦሮሞ ነው፣ ወንድማችን። እንደ ሌሎች ቢሆን ኖሮ ዘመድ ከዘመዱ አያ ከአመዱ እንልና ከሱ ጎን እንሰለፍ ነበር። እኛ ግን ከትግራይ ህዝብ ጎን ተሰለፈ። በዳያስፖራ ያለው በአገር ቤት ውስጥ ያለው እስር ቤት ውስጥ ሳይቀር በተቻለን ቁጥር ፍርድ ቤት በሄድን ቁጥር ለትግራይ ሴቶች፣ ለትግራይ እናቶች፣ ለትግራይ አዛውንቶች ተናገርን። የትላንትናውን ረስተን ሳይሆን ለፍትህ ስለቆመ እኛ ላይ ትላንት በደል ስለተሰራ ዛሬ በደል በእነሱ ላይ ሲሰራ አናጨበጭብም። ኢፍትሃዊነት የትም ሀገር ኢፍትሃዊ ነው። ኢንጀስቲስ ኤኒዌር ኢዝ ኢንጀስት ትሬት ቱ ጀስቲስ ኤቭሪዌር በሚለው ፕሪንሲፕል ታገልን ማለት ነው። ለዚህ ደግሞ ልንወቀስ አይገባም። የትግራይን ኮዝ ስንደግፍ ጀስቲፋያብል በሆነ መልኩ ቲፎዞ ለመሆን አይደለም። ለትግራይ ህዝብ፣ ለኦሮሞ ህዝብ፣ ለአማራ ህዝብ፣ ለአካባቢው ሰላም የሚያመጣው ምንድነው ብለን በማሰብ ነው። ለትግራይ ህዝብ ስንጮህ በአማራና በትግራይ መካከል ልዩነት አለና ለትግራይ ወግነን አይደለም። ለፍትህ ነው የምንወግነው። ሁሌ ጦርነቱ ትግራይ ላይ ተካሄደ፣ ወደ አማራና አፋር ተስፋፋ። የአማራም የአፋር ሴቶችም ተደፈሩ፣ ተገደሉ። ስለዚህ ፍትህ በሁሉም ወገን ስለተጓደለች ፍትህ በአማራም በአፋርም በጉሙዝም በቅማንትም በኦሮሚያም ለተጎዱ መሆን አለበት ብለን ነው የምናምነው። ይሄ የሚያስቆፋው ካለ ያ የራሱ ችግር ነው። እኛ ጄኖሳይድ እኛ ስኮላሮች ነን፣ ፖለቲከኞች ብቻ አይደለም። የቃላትን ወይ ክብደት እናጣለን። ዝም ብለን ብቻ እናንተን ለማስጨብጨብ የትግራይ ጓደኞቻችንና ባልደረቦችን ለማስጨብጨብ አንናገርም። ጄኖሳይድ ክላሲፊኬሽን ማድረግ ያለበት የኤክስፐርቶች የዓለም አቀፍ ኢንዲፔንደንት ኢምፓርሻል የሆነ አካል እንደ ኦኤፍሲ ደጋግመን የጠራ ነው። በትግራይም በኦሮሚያም በአማራም በአፋርም ለተደረጉ በደሎች ነፃና ገለልተኛ ዓለም አቀፍ የምርመራ ቡድን ተቋቁሞ የወንድማችንን ያጫሉን ግድያም ነፃና ገለልተኛ የሆነ አቋም ይመርምር ነው ያለው።
ይሄንን እንላለን። በምርመራ ውጤት ባልተካሄደበት ጉዳይ ላይ ግን ዘለን በመግባት ነገሮችን ማወሳሰብ አንፈልግም። ከሬፈረንደም ጋር የተያዘው እኛ በሕገ መንግስቱ እናምናለን። በሕገ መንግስቱ መሰረት ማንኛውም ህዝብ የራሱን ዕድል በራስ የመወሰን መብት አለው። የትግራይ ነው። በዚህ እናምናለን። ነገር ግን እንደ ኦፌኮ የአንድ የቡድን የበላይነት ዩኒተሪ ሲስተምም ሳይሆን መገነጣጠልም ሳይሆን ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ግንኙነት በብሔሮች መካከል መኖር ነው የሚሻለው። ለኦሮሚያም ለትግራይም ለሶማሌ መገንጠል ሳይሆን በአዲስ መልኩ ተደራድረን ተነጋግረን የምንገነባት አዲስ ህብረ ብሔራዊ ግንኙነት ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ነው የሚሻለን ብለን እናምናለን። ለኦሮሚያ እንላለን እኛ፣ ለእናንተ ለትግራዮችም እንላለን፣ ለአፋርም እንላለን፣ ለሶማሌም እንላለን። ምንም እንኳን ቁርሾ ቢኖረን፣ ምንም እንኳን ጠባሳ ቢኖረን ከመነጣጠል ከመጨቋቆን ከመገዳደል መደራደር መነጋገር ይበጃል ብለን ነው የምናምነው። ይሄ ለሀገራችን ለህዝባችን ለሁሉም የተሻለው መንገድ ነው ብለን ድርጅታችን 25 ዓመት ሲታገልበት ነበር። እኛም በዛው አጽንተን የቀጠልንበት መሆኑን ነገር ግን ሶማሌ የራሱን ሀገር አይመስርት፣ ትግራይ የራሱን ሀገር አይመስርት፣ ስለዚህ እንጨፍጭፈው የሚለውን ደግሞ አንደግፍም። እንደራደር ነው የምንለው። ከናፍ ኦሮሞ እዱ ገለቶማ መሪኒ ጎና ወሊና አሶይና asitti dhaabnu magaalaa hedduu biyya kana keessa deemna warra isin dandeenye tiraka keessa yaabbadhaati magaalaa biratti tola garra bakka leen dhiyaate tokkotti haa dabalu kan waan itti dhaqama kiyya. Gaaffii sila obboleettiin keenya achii kaaftee miidiyaa irratti waliin arrabsinaa maaloo jedhu tokko Jawaar sirriitti deebiseera. Garuu waa tokko jabeessuu barbaada. Yaada adda addaa fudhachuun sabii tokko baruu qaba yeroo hundumaa. Diversity baruu qaba. Kan gar tokko duwwaa fudhachuu gar tokko duwwaa waliin deemuun aniif Jawaar waan irratti walii galuu qabna, waan irratti waliin galleellee qabna. Garuu wajjin jiraanna. Waliin rukunnu, waliin ajjeefnu, maal waliin goonu sirrii miti. Waliin jenna isa kanarratti waliin gallu, isa kaanitti garuu walii galleennee waliin adeemna. Amma warri social media irraati duulan jiru miti isaanii jibba keenyaaf miti waa tokko isinitti hima jala mureen isinitti hima jibba keenyaaf miti akka isaan barbaadanitti saffisa isaan barbaadaniin deemuu dadhabne komee nurraa qabu eessa jirtu maal hojjechaa jirtu abdiin keenya hoo kanaa isin immoo maal inni isin miila lafarra harkiftanii maal inni asiif achi jettanii yoo nuun jedhan yoo nu qeeqan maal rakkoonsa haqeeqan nu haa arrabsan waan barbaadan jedhan. Akka wanni sila jedhe immoo nuyi immoo akka paartiitti immoo naamusa qabna akka barbaannetti deemnee nama tokko tokkoofis deebii kennuu hin dandeenyu dhaabbileef illee akka barbaannetti deebii kennuu hin barbaadnu hin deemu. Kanaaf isaaniin illee akka waan isaan faallaa keenya yookaan jibba keenya yookaan hinaaffaa keenyatti deemanitti hin fudhatinaa please. Akka kanatti hin fudhatinaa. Maaliif jaalala saba isaaniif qabaniif biyya isaaniif